Walwaraansi guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti Shawaa Kibba Lixaa hanoota hedduu keessatti guyyaa har'aan tana meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n duula waraanaa guddaa maqaa Erbushinnigaa jedhuun erga labsee injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuus beeksisee jira. Lola guddaa guyyaa har'aan tana Shawaa Kibba Lixaa aanaa Baachoo fi akkasuma gama biraatiin Gooroo bakkoota hedduu keessatti gaggeeffamaa ooleen WBO'n injifannoo guddoo gonfadheetiin jira jedha. Walwaraansi WBO fi mootummaa torbee darbirraa jalqabuudhaan ammoo jabaachuun guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru. WBO'n Shawaa Kibba Lixaa ammayya Bachoo dabalatee lafoota hedduu keessatti humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Kana qofa otoo hin taane ammoo Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Wallisoo jalattis waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa hedduu barbadeessuu beeksisee jira. Duula waraanaa guddaa amma WBO'n bane kana mootummaan ammoo ofirraa qolachuudhaaf lafoota hedduu keessatti humna haaraa ramaduus ammoo meeshaalee gurguddoo waliin guutuu Oromiyaa keessatti humnoonni mootummaa WBO wajjin kokke wal qabuu irratti argamu. WBO'n ammoo duula Erbushinnigaa kanaan injifannoo gonfachaatiin jira jedhu. Raayyaan ittisa biyyattiitis waraana bilisummaa Oromoo WBO giddu galeessaa fi Wallagga Lixaa dabalatee lafoota hedduutti humni keenya barbadeessaa jira jechuudhaan gama fuula miidiyaa hawaasummaasaa Feesbuukiidhaanis beeksisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo duula jabaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan meeshaalee gurguddoo gonfachuudhaan konoleelota waraanaa ol aanoo ta'anis hedduu isaanii miseensota waraanaa waliin barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Walwaraansichi jabaachuudhaan lafoo fi qilleensarraanis gaggeeffamaa jira. Humni qilleensa Itoophiyaa giddu galeessaa Bishooftuurraa ammoo Shawaa Kibba Lixaa aanota akka ammayyaa gama biraatiin Iluu Qarsaa fi akkasumatti illee Maallimaa Sooddoo dabalatee bakkoota hedduutti haleellaa guyyaa har'aan tana gaggeessaa turuunis himamee jira. WBO'n lola waan jabeesseef jecha ammoo humni qilleensaa humna lafoodhaatiif dirmachuu godhus waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna lafoo raayyaa ittisa biyyattii haleeluurraas akkan deebiin himamee jira. Lola jabaa guyyaa guutuudhaaf Shawaa Kibba Lixaa aanota hedduu keessatti gaggeeffamaa ooleen humnoonni mootummaa hedduun barbadeeffamuu kan beeksise WBO'n kanneen hafan ammoo madoo muummee hin qabnes waraanni mootummaadhaa ammayyaa fi Baachoo dabalatee haga Gooroo fi akkasuma gama biraatiin Qarsaa keessaayis guuruudhaan gama hospitaala geeffachaa jiraachuus beeksisee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Shawaa Kibba Lixaa qofa keessatti aanota garagaraatti lola jabaa guyyaa har'aan tana yeroo wal fakkaatatti gaggeessaa tureen konkolaataalee waraanaa hedduu barbadeessuudhaanis deemsa raayyaa ittisa biyyattii kutee jiraachuus beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa yeroo jabaachuun itti fufee jiru kanatti Itoophiyaanis marii biyyaalessaa gaggeessaa jiraachuu beeksisaa jirti. Haa ta'u malee marii biyyaalessaa otoo hin taane kan gaggeeffamaa jiru kun marii biltsiginnaati jechuudhaan ABO dabalatee KFO'dhaa fi ABO WBO'nis ammoo marii biyyaalessa Itoophiyaa gaggeessaa jirra muummee Abiyyi Ahmad jedhanis itti qoosaa jiru. Marichi paartiilee siyaasaa Oromootii fi qaama mootummaa waraanaa jiran kan akka waraana bilisummaa Oromoo WBO hin hammatu taanaan ammoo bu'aan inni fidus hin jiru. Mariin kun ammoo fiixaan bahu jechuudhaanis xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee kan akka Profeesar Maraaraa Guddinaatii fi Jaalmarroo Kumsaa Dirribaatis yeroo garagaraatti dubbataa turuun isaaniitis ni yaadatama. Ajajaan waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaadhaa Dambidolloo fi Naqamteetti imaluudhaan diinni mootummaa Oromoo kuffisuudhaaf waliin hojjechaa jira. Nuti ammoo tokkummaa hin qabnu haa tokkoomnu, ijoollee keessan bosonaa galchaa WBO jechuudhaanis Dambidolloo fi Naqamteetti haasaa wal fakkaataa taasisaniin jaarrolee biyyattiitii fi akkasuma gama biraatiin abbootii amantaa hawaasa bal'aa walitti qabuudhaan haasaa
godhanii ammoo ummataaf gaaffiiwwan garagaraa dhiheessanis ummatarra deebisaa dhabuunis dhagahamee jira. Dambidolloo fi Naqamtee keessatti ammas nu cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan ummata kan gaafatan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa akkuma muummee Abiyyi Ahmad Naqamteetti ammas carraanuuf kennaanu bira dhaabbadhaa jechuudhaan dubbatanii fi nagaa labsinaa ijoolleen haa galan jechuudhaan waamicha dabarsan. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaatis Dambidolloodhaa fi magaalaa Naqamtee keessatti tokkummaa nuti waan hin qabneef jecha ammoo diinni keenya fannoodhaa fi Eertiriyaa waliin ta'anii mootummaa keenya kan Oromoo kana kuffisuudhaafis hojjechaa jiran haa tokkoomnu waliin diina ofirraa haa qolannu jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Haa ta'u malee waamicha kana ummanni magaalaa Dambidolloo fi Naqamteetis hin fudhanne. Inumaatu Fiild Maarshaalichas yeroo sanitti mormii mudachuun dhagahamee jira. Haa ta'u malee fannoon beekamtii mootummaa Biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Walloo fi akkasuma Kaaba Shaggar keessatti ummata dararaa guddaa irraan gahaa jira kan jedhus gaaffii ta'uudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatiif dhiyaatee jira. Garuu Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa nuti qaama diina biyyattii ta'e akkamiin ammoo waliin taane ummaticha akka dararus ayyamna. Qaamni kun mootummaa Oromoo kana kuffisuudhaaf shira adda addaa hojjechaa jira. Haa ta'u malee fannoodhaa fi Eertiriyaas ofirraa qolachuu kan dandeenyu tokkummaan jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa abbootii gadaa akkasuma gama biraatiin abbootii amantaatii fi hawaasa bal'aa walitti qabuudhaan Dambidolloo fi Naqamteetti ammoo mari'achiisanis mariin isaanii bu'aa malee waan hafe fakkaata. Fiild Maarshaalichi ammoo qaama mootummaa dhufaa fi darba hunduma waliinuu biyyattiin tiksanii fi akkasumatti illee siyaasarraa bilisa jedhamaniitis abdatamaa kan turan amma ergama muummee Abiyyi Ahmad fudhachuudhaan mootummaa kana cinaa haa dhaabbannu, fannoo fi Eertiriyaa ofirraa haa qolannu, waboon haa galuu jechuudhaanis ummatatti watwaataa jiraachuun isaanii saaxilamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa akkuma muummee Abiyyi Ahmad Naqamteetti dubbatan dubbisan fakkaatu dubbachuun isaaniitis himamee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaadhaa humna kumaandoo Rippaabilikaan Gaardii danuudhaan ammoo eeggamanii helikoophteraan yeroo Naqamtee fi Dambidolloo qaqqabanitti hawaasa walitti baasanii kan mariisisan. Hawaasarraa ammoo gaaffiiwwan garagaraa isa mudatanis gaaffichaaf deebisaa waan hin qabneef hundumaafuu haa tokkoomnu, tokkummaa nu barbaachisa, ijoolleen keessan galuu qaban jechuudhaan waboon galuu akka qabus ammoo abbootii gadaa, abbootii amantaa, jaaroolee hawaasa biyyattii hundumattuu dhaamanii deebi'uun isaanii dhagahamee jira. Muummee Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa kan erganiif ammoo duula waraanni bilisummaa Oromoo waboon labsee maqaa hirbuu shinnigaa jedhuudhaan duulichi kana booda akka labsamneef jecha tooftaadhaas jedhamaa kan jiru hoggaa ta'u duulli waboon yeroo ammaan tana labsee lola guddaa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru mootummaa kokkee waan qabee fi kisaaraa gurguddoo irraa waan gaheef meeshaalee waraanaa gurguddoo waboodhaan kan booji'amanii fi qabeenyi mootummaa hedduun ammoo waan barbadeeffamaniif duula hirbuu shinnigaa kanaan lolichi akka dhaabbatuu fi kana booddees ammoo duulli waraanaa Oromiyaa keessatti akka labsamneef haalli haa mijjatu jechuudhaan Fiild Maarshaalichi erganiis ammoo Fiild Maarshaalichi yeroo Dambidolloo fi Naqamtee gaanitti nuti nagaa barbaanna, waboon kunoo ammayyuu lola guddaa labsee lolaa jira. Haa ta'u malee mootummaan inni lolaa jirus kan Oromooti. Mootummaan garuu isa loluus hin barbaadu, barbaannaan ammoo torbee tokkotti illee balleessuu danda'a jechuudhaanis dubbii dubbatanii akka turanis saaxilamee jira. Haa ta'u malee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa kanaan dura mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee qaamni fudhatus hin jiru. Ummanni Oromoos kana tolchee beekaa. Oromoon bilisoomee jira taanaan mootummichi ammoo kan Oromoo
ummata Oromoo bakka buutaanaan bosona maal barbaannaa garuu duuba deebis hin qabnu qaamni achitti aangoo dhuunfatee jiru Oromoo waan taaniifi tuuta maqaa Oromoo himatan qofa waan taaniif araa kiiloorraa Oromoo irratti du'a labsu hangan dhaabnetti ammoo nutis lolicha hin dhaabnu jechuudhaan lola itti fufuudhaaf akka jiran kanaan dura dubbatanii turuun isaanii inni yaadatama. Fiildi maarshaalichinis ammoo waboon gaafii guddaa deebii hin qabne gaafate jechuudhaan dubbatanii turuun isaanii inni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo lolli guddaan gaggeeffamaa jiru kanatti Fiildi maarshaal Birhaanuu Juulaa kutaalee Oromiyaa godinoota adda addaatti deemanii hawaasa mariisisuu fi manguddootaa waliin walgahii godhuu akka qaban muummee Abiyyi Ahmad ajajanii bobbaasanis ammoo Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis gara mariitti haa deebinuu jechuudhaan waboodhaaf waamicha nagaa godhaa turuun isaanii inni yaadatama.